Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulugeta tuubii kan biyya keessa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa fayyaa taatanii bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha Mulugeta maal qabattee dhufte hoo jettanii viidiyoo haarawa qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kana like share gochuun jabeessa isin jedha warri mana kana faara taatamu subscribe gochuu hin dagatinaadha. Innis maal hoo jettanii haadha sabboontuu namni wallaaltanii jirtanii miidiyaa kana gubbaarratti jechuudha. Roorroon ishii akkuma duniyaa itti roorrifamtu akkasumatti fiixaa fi micirii jechuudha. Haadha sabboontuu micirii itti roorrisaa jira. Fiixaa wajjin jechuudha mana ishii dhaqanii jechuudha halkan keessaa balbalaa irratti qaxaqaxanii jechuudha sodaachisanii ishii kophaa jirtu jechuudha ishii mucaa ishii xiqqaa fi mucayyoo haboo ishii bira jirtu kan wajji sodaachisan jechuudha fi micirii dhugaa maali dubartiitti dubbuu akka kana fiduun jechuudha yoo dhiirummaa taate dhiira wajjiniin wal loluudha yookiin dhiira mokkoruudha malee dubartiitti mootii jechuudha kan humnas laallatanii kan immoo halkan itti deemanii dubartii balbala irratti qaxaqaxanii dhugaa mee ishiin ilmoo ofiitiif dubbatte malee waan biraatiif hin dubbanne micayyoon tiyya si bira jirti sabboontuun achi jirti achi fidee fiixanii jettee dubbatte viidiyoo keessatti erga guyyaa viidiyoo san dubbatteeti micirii itti aadachaa ture haadha sabboontuutitti fiixanis kan obboleessaa haadha sabboontuuti innis gara micirii golee jechuudha gisee ammaa foonuma ofiititu nama nyaata garagalee innis foon kiyya hin jenne haadha sabboontuu halkan itti dhaqee jechuudha balbala irratti quudhaan bakka ishiin ooltu bakka ishiin bultu jala taa'ee eeguudhaani halkan itti deemanii sodaachisanii mee viidiyoo kana laallee walitti deebinaa na wajjin tura. Ya berarti ya semua boys tapi lagi jangan boten firamali ni tadi faya ni duiti. Kami jenis surta mana sudah nak batin je fifui. Me ko batin surta ni sudah nak saat mal jenis surta ada mal jenis me ugurfat. Enyu. Jule rafte jirti. Tak ada laltai. Sanu tokkar game beo. Nama sudah disai. Isi rafte sudah beri berakase ni bira tahu jirti. Murarra fujira. Viidiyoo haati sabboontuu gallakkistee akkana jedha sa'aatii malee dhaqanii sa'aatii shortaan ofii isaaniitiif sodaatanitti jechuudha ofii keenyaafuu shortaa hin sodaanna akkamitti bilbilee yaamnaa jedhanii of sodaatan jechuudha dhugaa maali dubartitti akka kana lubbuu fiduun jechuudha yoo dhuguma dhimmarraa qabaatanii guyyaatti dhaqanii jechuudha gisee biiftuun ifaa jechuudha guyyaatti dhaqanii maal dhimmanarraa qabdaa maal fakkaanaan jetta miidiyaa gubbaarratti jedhee aqee gaafachuudha malee halkan itti dhaqanii dubartii irratti balbala qaxaqaxuu jechuun baay'ee ulfaata. Inna maali dubartii irratti akkanatti humna ofii laallachuu jechuun akka ishiin kophaa jirtu akka ishiin homtuu biraa warraan beekanii jechuudha fiixa fuudhee mana haadha sabboontuu geessee micirii jechuudha micirii kan dubartii fi dhiiran gattaa'e awwaalaa irraa buusisuudhaani. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha maal no wanni akka kana guddatu jechuudha yoo rakkina qabaate rakkina ofii san dhaqee maaliif akkanaan jette haadha sabboontuu intalli teena bira hin jirtu jedhee gaafachuu qaba malee achi halkan itti dhaqanii qaxaqaxuun balbala irratti qaxaqaxuun maaltu barbaachise ishiin kan dubbatteef namatu jalaa badee namni kiyya si bira jira jetteeni waa shakkii fiixarraa qabduuf gadi baatee dubbatte isaanis marsii deebisaniif keessatti intala ta'e yoomumaa argachuu hin dandeessu amma achi sabboontuu arganna jettee inumaa gadi baatee hin dubbatini afaan as gubbaarraa afaan banaa hin oolini yoo ati lammata itti deebitee viidiyoo takka waraabdee si'uu hin ababsiifna atuu akka dhabamtu taataa harka kee walitti si hiinee obbira si finna jedhaniini itti aadachaa turani aadannaa san immoo galmaan gaachuudhaaf jechuudha dhaqanii balbala irratti qaxaqaxaa bulanii garuu immoo ishiinis waan
sodaa ofii keessaa qabduuf jechuudha. Balbala san dubartiidha waan taateef hin banne. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Maali garuu gara jabeenya kanaa jechuudha. Maaliif dubartiitti akka kana humna ofii ilaallatanii yoo ta'ellee dhiiran yookaan guyyaa jechuudha. Gisee namni nama argu dhaqanii waan akkanaa kana maaliif akkana jettee jedhanii hoo gaafatanii gaafii san deebisuuf dandeessi jechuudha. Halkan dubartiitti dhaqanii balbala irratti qaxaqqaxuu jechuun waan jala ofumaafuu jechuudha. Odoo ishiin gisee sodaachuu waalte dhiifama. Odoo ishiin gisee sodaachuu waatte dawwaltee waan seera biyyi jirtu keessa jirtu waan taateef odoo dawwalte dirqama sa'aatii sanitti inuma furmaani tokko ba'aaf jechuudha. Dhiifama buleen koo inna dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Wanni fiixaa fi micirii hojjechaa jiranii. Inna hordoftoota fi kabajamtoota koo baay'ee namatti ulfaata wanni Yamanii keessatti deemaa jiru. Oromoof Oromootu bineensa walitti ta'aa jira gisee ammaayii. Baay'ee tokko waan namatti ulfaatu fi waan baay'ee nama gaddisiisudha. Siniin jedha waan na wajjin turtaniif galatoomaa turtii gaarii naaf qabaadha. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa fayyaa naaf ta'a. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Laayik godhaa. Siniin jedha nagaa fayyaa naaf ta'a. Galatoomaa.